dhumarratti dhaamsa maalii qabda dargaggoonni akka abdiin kutanneef maal ta'uu qaba jettee yaaddaati dhumarratti keessumaatii nageenyaan wal qabatees wantoota garaagaraatiin waan ta'eef. Egaas la dargaggoon utubaa biyyaati dargaggoon misaa'ila biyyaati jedhanii mitiire dargaggoon kana jechuun har'a humna fedharratti iddoo fedharratti dargaggoon murteessaadha. Maaliif yoo jenne humna haaraa humna jijjiirama kan qabeeru dargaggoodha. Dargaggoo kana cinaa dhaabbachuun jajjabeessuun fuulduraaf ijaarsa biyyaatiif akka nu barbaachisan dhimmoota irratti nu barbaachisan irratti wal ijaarree cimsinee biyya kana ceesisuu qabna malee dhaloota kanaaf abdii dhufu kanaaf dhaloota dhufu kanaaf waa'ee biraa dhaachisuun qabnu. Kan immoo dhimma nageenyaa fa'aa keessattuu dhimma nageenyaa irratti immoo jabaannee wal cinaa hiriirree waloodhaan biyya kana ijaaruun nurra jiraata. Dargaggoota biyya keenya jiran kanaaf hamma danda'an tokkummaa irratti wal jaalala irratti xiyyeeffachuu qaban. Wal jibbuu akkasitti gandaan wal qooduu san osoo hin taane walitti dhufanii hundi isaanii wal jaalatanii jaalalaan akkasitti rakkina jiru immoo walitti deemanii wal mari'atanii akkasitti bakka yaaddame san gahamuu danda'a biyyattiin illee akkasiin guddattuu danda'a. Garaa keessatti jibbaa walitti qabatuu dhabanii ilmi namaan dogoggoras afaaniinis ta'u hojiinis ta'u waan dogoggora baay'ee hojjechuu danda'a. Dogoggora san irratti hudduuba wal hamachuu osoo hin taane hamma danda'anii walitti deemanii ati kanarra jirta obboleessa kiyya sirraa kanarraa as deebi'ee atis kanarra jirta akkanaan yoo adeemsifne gara fuulduraa fooyyessuu dandeenya jennee akkasitti walitti yoo deemne tokkummaa uumne wal qoqqooduu dhiifne akkasitti bu'aan hin argama jedhee yaada. Galatoomii ulfaadhu. Atilleen galatoomii affeeruu keessaniif galatoomii.